السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا أورمو تبكى جرتني التنجان كي يسنادك أبو كوني سجلي بصناتي جرتو فياك أبدو أجندان تربان كنا مقالة دريت أواتي أرانتنا دريت أوار راهن دبلا وما أدراك دريت أوا ما أدراك دريت أوا وما أدراك دريت أوا أني haasawni khiyyaa fi khannama tokkuma garuu waan wal dhabuun qabu ani garuu warra naannoo dirree dhawaa qubatuu fi warra dirree dhawaa keessa qubatu waa yaadachiisa maal jee fadhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'miniina je mee isinii yaadachiisa oromoota magaalaa dirree dhawaa naannoo isii qubattan dirree dhawaa keessa dhaabbattee yoo akkanatti dirree jette afaan oromootiin si jalaa uwaatti naannawa isii hunda qabale maabara soddomii tokko maal jaaniini araddaan soddomii fi waa afaan oromootiin si jalaa uwaatti guutumatti afaan oromootiin gaarri dhaabbatu hundi afaan oromootiin si jalaa uwaata yoo dirree jette naannawa boordaraan Soomaalee dhiyaatuun qabdu ani warra magaalaa dirree dhawaa keessa qubatu oromoota ilmaan oromoo kan tahan isaanii waa yaadachiisa keessaahu gosa teenya gurguraa mee akkas hin jenne adareen xiqqisheen tun kophatti ani naannoodhaa jette egzaampilumaaf hin jaa nuti naannoo jette kabajaa qabdi nama biraa ifitti hin harkifne Soomaalee ifitti hin galchine Oromoo ifitti hin galchitu hammuma xiqqaa tokkoon teesseeti kabajaan mootummaalleen shaggarii dhufanii warri gurguddaan hundi salaamanii biraa deeman gurguraan teenya isin lafa tana isintu qaba mukni afaan keessan afaan Oromoo dubbata citaan afaan keessan afaan Oromoo dubbata dhagaan afaan keessan afaan Oromoo dubbata Soomaalii Jabuutiirraa Hargeysarraa Muqaadishoorraa harkiftanii ilmaan keessan fuuchara ilmaan keetiitiif maal yaadu jirta yaaboo mee agosatiyya mee fuuchara ilmaan keetiitiif maal yaadu jirta ati gurguricha ugaasa gurguraa yogguudhaanii fi isaa dur abbootii fi akaakuun kee irra wal dhawaa turan meettaa fi oborraa fi gurguraan warri isa gadittisu isaanii akka beekamutti durii asanii anaa xiqqisheetiin qamisa lamaan qamisa xiqqishee asiin abujadii hawduun dhoosaas mana Ibraahim Haamid dhaqaa turre wanni achitti haasawamu oborraa fi meettaa fi gurguraan isaantu isa gadittisaa ture Oromoo guutuurraa isaa fi walaa anfarirree jira kana warri gadittisu ummanni goonni ummata gurguraati ummata halaalatti rasaasni isaanii yoo dhawamu halaala beeytaa jechuudha mee ilmaan keetii maal lafa keessee hogguudhaanii fi Muqaadishoorraa Jabuutiirraa biyya adda addaarraa nam tokko siffalamaan jiru magaalaa dirree dhawaa namni tokko magaalaa dirree dhawaa siffalamaan jiru ifiif dhaabbattee ifiif falamaa jirti ifiif mormaa jirti biyyi tun biyya Soomaaleeti jette ati ilma gurguraa taate waay mee if yaadadhu mee rabbi sodaadhu bismillahir rahmanir rahim jiif yaadadhu nooleen siffalamutti hin jirtu ilmaan noolee tokko siffalamutti hin jiran lamata garagalchi ummanni alaa guutuun siffalamaan jiru magaalaa dirree dhawaa waliin qubattan ammoo nama qubatu atuu ni beeytaa atuu waliin jirtan amma haasawaaf hin jaa tokko siffalamaan jiru ifiifi biyyita Soomaaleeti jette ifiif ati ilmi gurguraa Soomaaleen fakkaastu afaan Soomaaleen beeytu garam siin jette aboo Sheekh Bakrii Sabaroo ilmi warri Usmaanodaa warri Oromoo irratti lafarraa dhabame hanga har'aatti qubeen afaan Oromoo namni kaayee Sheekh Bakrii Sabarooti warri Odaa warri Usmaanodaa haye warri Usmaanodaadha isa warri gurra qaree guutuun ilmaan gurra qaree wannitti dhuman lafarraa qabsoo Oromootti lafarraa dhuman isaan isa hay joollee warra Alishoo Umar wannitti isaan lafarraa dhuman qabsoo Oromootti isaan isa
ميادة قوتما تهافتين قمن ربي سنيخن برموت إلمان كيسن برسيفتني جرتن أردتشي تيسن جبوتي را هرقيسن را مقادشون را فوتني وقود تقل جتن نو تكا أورمون أغادني وللول تكا أغادني وللول تكا قوسا سوماليتي وللول غنا في اللي وللول انتين يماس خبجا ولك أمنا أبوليين كينيا هاي أبو warri gurra qaree Somaaleedha warri nyaaroo Somaaleedha mee guutuu warra nyaaroo isaaniin akkami Somaaleeyyan nyaaroo maali gurra qaree maali odaan maali roobaan maali warri roobaa'oo guututti obboleeyso Usmaa'il Adam hoogganaan afran qalloo qaamata 47 Haile Sillaaseen ari'ee biyya alaa tana turee amma galee afaan Oromootiin jechuuni namnummaan Oromoo tara gaddaa beeku ijoollee gurguraatan warra gurguraatan haya shamtan shubbisaan Muhammad Umar Wadaay warri Wadaay Somaaleedha kunooni jira namni afaan Oromootiin tokkoffaa je'ee sirba shantam shubbisaa jechuun namummaan moromsiisu aboo yoo jeenummaa rabbi isinii kanne lola isin keessa jirtu lola ijoolleen gurguraa ijoolleen eeysuma taanuuf warri eeysuma nuu ta'u warri raafuunee wal keessa fuunee jirra gandi kun guutuun Oromoodha maaluma qiyaamaan Somaalee jala isin dhaabdee Somaalee jala mee dhaabbadhaatii if yaadadhaa ani gurguruma teenyattiin dubbadha nama biraatii miti kabajaa ifin dhorkina isin ummata kabajaa qabu ummata qabsoo Oromoo keessatti laayina duraarratti haasawamu first line anamiti seenaaji anamiti isin faarsuu fi miti amma gurguraa faarsuu miti seenaatu isin faarsa gurguraa dubbachuu miti seenaatu isin dubbata amma dirqamaatu gosa Oromoorraa gurguraa je'eena yaamsise malee sila Oromoo jechuun yoo bifa qabaatte gurguraa Oromoo jechuun yoo bifa qabaatte akkana dhaabbatte Sheebba Kirisa baloo fakkaatti Oromoo jechuun yoo bifa qabaatte akka dhaabbatte shantam shubbisaa fakkaatti Oromoo jechuun yoo bifa qabaatte dhaabbatte halluu daawwee fakkaatti Oromoo jechuun yoo bifa qabaatte akkana dhaabbatte haasoytu araarsoo wadaay fakkaatti obboleeyso Oromoo jechuun yoo bifa qabaatte dhaabbatte sila haasoyte Nuruddin Abdoo fakkaatti mee enjun dubbadde mee faamiluma gurguraa gurguddoo warra qabsoo Oromoo irratti suspendi ta'e warra qabsoo Oromoo irratti zero ta'e dubbadde fixuun danda'u magaalaa Dirree Dhawaa qofa keessa warra Yusuf Roobaa warra Gosayyoo mee enjun dubbadde enjudis itti deddeebi'eetiin haasa'uu ta'a ifii yaadachiisa gurguraa teenya please if yaadadha biyyi tun teeysan namni tokko isinif falamaan jiru ijoolleen afran qalloo isin ijoollee afran qallooti isin ijoollee afran qallooti afran qalloo namni jaare isin Oromoo namni ol baase isin biyyattii tanarratti akkam jennee dubbanname ijoollee shantam shubbisaa mee shantam shubbisuma kana dhaqaa odeeffadha adeera keenya kana amata 120 wayi jiraa jechuu ammallee umrii rabbi haa kennuufi waan hedduu himuuta biyya teessan tana Somaaleetti hin galchina isa isintu lafarraa gabaabsee isa umrii isintu gabaabsaa ture itti deddeebi'eetii waraabuu ta'a itti deddeebi'ee aboo eeysuma isinii taanaa eeysuma nuu taatanii walirraa fuunee wal keessa saarree jirra akka bishaaniitti ilmaan Dirree Dhawaa kun hundi ilmaan gurguraati akka jiranitti hundi eeysuma gurguraati eeysuma isiniin jetti ijoolleen jirtu cuftinuu jalaa gubbatti taakkaji tanaafuu waa'een ani waan biraas Dirreen Dhawaa ta Somaaleeti Dirreen Dhawaa Somaaleen teenya jettee miti an gurguraa teenyaan if yaadachiisu jira Somaaleen isin jala yaati isintu dura deemaa jira please stop nama keenya isiniin jechuudha